ijoollee teenya taarsiin tanatti aartan. Rabbii jecha isin jaaladha hin beektan. Afaanuma namaan nagara galche malee hedduu isin jaaladha hin beektan. Hedduun isin kabaja. Ilmi namaa nama dogongorsiisa. Nama maraattu si godha. Fayyaa si godha. Amantiin si jijjiirsiisa. Garuu hedduun isin jaaladha. Hedduun isin kabaja. Ilmi namaa hin dogongora. Dogongora keessan dammoo ofitti beekee jira. Nama jechuun akkamii beektaa? Nama badii ofiisaa saffitti hin beekne. Nama badii isaa san osoo ofitti hin beekne deemee si fakkorsanii si aarsa malee namni tokko gaafa balleessa jedhee rabbiinu namaaf araara. Ilma namaa dhiisi gaafa namni tokko badii ofiifitti fudhatee balleessa jedhee taangisi sobbona. Ilmi namaa dhiisi rabbiinuu badii san siif irra taraa jecha dammoo awwaan isiniin jechuu barbaade. Warri natti gammaddan amma ammaa tanaa warri na jala deemtanii kufaltan. Wallahi dilii narraa dhiqattan. Dilii tokkicha narraa dhiqattanan. Ani akka rabbiin kee noometti jira. Nama 2,200 jirtan. Meena dhaggeeffadha. Sagalee teenallee waraabbadha. Wallahi la'azim lubbiyyeen takkanaatti namni jettan dilii narraa dhiqattan. Ijoolleen teenya ta'a harargeetilleen. Waan isiniin jechuu barbaade. Hundi keessanuu galatooma. Warri naas qeeyxan, warri naafis dubbattan, mal na biraa qabdanan. Galata na biraa qabdan. Maaliif rabbiif jechaan isiniif dhiise? Waa hunda rabbiif jechaa yoo irra tarte bareedaadha. Ilmi namaa si dogongorsiisa faamiliitii wanni isinaaf hubachuu qabdan. Akkaati fakkaanne hunda si godhuu danda'a. Arsii namni ijoollee arsii namni arrabsan jiru si jammarillee ani harargeetii. Maaliif ijoollee arsii dhiifamechaa jirtare? Isaaniitu natti aare akkaatti isaan natti aaransiif immoo ijoollee harargeetii isiniin boona. Harargeetii isinirraa dhalachuu kiyyaan isinittiin boona jechuu kiyyarratti natti aaran. Sigalee? Okay, niin dogongoree dhaqaalee namaan na dogongorsiise jette eenyu si dogongorsiise? Dogongora salsiin jechaan jiru bara namaan harargeetii isiniin boona. Isiniin boonaa jechuu kiyyarratti natti aaranii jira. Sanirratti bahee dhiifama gaafadhe malee kuni qorannaan feesisu. Qorannaan saarfaat miidiyaa Fatishaa kiyya dhiifamaa jechuun jirta. Dhaggeeffadhu. Fatishaa kiyya dhiifamaatu jirta. Fatishaa dhiifama. Namni fatishaan namaa fatishaan addana baasee jette. Dhaggeeffadhu namaa fatishaan addana baasee jette eenyu adda si baase fatishaan? Eenyu fatishaan namaan addana baase jette? Sagalee teessan jalaa kaafnee gubbaa waraabatu jira sagalee tee dhaggeeffadhu. Asirra sagalee tee lama faatisiin bala. Waraabadhu haa dhaggeeffadhu waraabbattus dhiistus jaalibsa. Okay amma eenyu fatishaan adda si baase nuu himi eenyu fatishaan adda si baase? Dhaggeeffadhu ani baan fedhe saddana baasu abbaan fedhe sana dhiisu. Natti aaranii jiran natti aaran. Okay. Sitara maaliif gama sitaaran daleeydati waan aaramaa daleeyda duran. Namni dogongoru. Maaliif dogongorte rakkoon maaliif dogongorte? Nama arsii arrabsi gabbee jeen karee fo abdiidhaan namaan na dogongorteettee san himtu nama saniim. Nama saniim nama harargee keessaa arsii nu arrabsiin jeessan himuu baannaan harargeenis arsiinis si fayyitu takkan jirtu ergamtuudhati boruus gabbaateen nu arrabsita iftaan dhiifama jetta sigalee naa'aana namni keessatti dhaabbataa ture nama na dogongorsiisee dhiifama gonneeti jettu maali dhufte? Dhaggeeffadhu abbaan barbaadee arsiitee harargeetee sanii waan na dakkaluun qabu. Dhaggeeffadhu. Eenyu si dogongorsiise ati dogongora kami asirratti doohin dogongore dhiifame tumma. Jaalibsaa waan si lolchiisuun qabdu dhaggeeffadhu kuni amma an dhiifamaaf hin dhufe malee arsiin jennee harargeen jenne dogongoraas jinni jaakkaan jenne an dhiifama gaafachuu dhufe sii galee. Dhiifama aboota bakaan yeen jiru uumetti haasaa jaalibsa. Maal gaafatta waa ta'u gaafii nuti gaafannee nuun deebine. Kamaaf fatishaan addana baase jette eenyu adda si baase fatishaan? Eenyu fatishaan namaan addana baase jedhe. Sagalee teessan jalaa kaafnee gubbaa waraabatu jira sagalee tee dhaggeeffadhu. Asirra sagalee tee lama faatisiin bala. Waraabadhu haa dhaggeeffadhu waraabbattus dhiistus jaalibsa. Okay amma eenyu fatishaan adda si baase nuu himi eenyu fatishaan adda si baase? Dhaggeeffadhu ani baan fedhe saddana baasu abbaan fedhe sana dhiisu. Natti aaranii jiran natti aaran. Okay. Sitara maaliif gama sitaaran daleeydati waan aaramaa daleeyda duran. Namni dogongoru. Maaliif dogongorte rakkoon maaliif dogongorte? Si gabbee jeen karee fo abdiidhaan namaan na dogongorteettee san himtu nama saniim. Nama saniim. Nama harargee keessaa arsii nu arrabsiin jeessan himuu baannaan
harargeenis arsiinis si fayyitu takkan jirtu ergamtuudhaati boruus gabbaa iftaan dhiifama jetta sigalee naa'aana namni siree dhaabbataa ture nama naga warransisee dhiifama wanneeti jettu maali dhufte dhageeffadhu abbaan barbaadee arsiitee harargeetee sanii waan na dakkalu hin qabu dhageeffadhu eenyu si dogongorsiisi ati dogongora kami haa asirratti doowin dogongore dhiifame tuma jaalibsaa waan si lolchiisu hin qabdu dhageeffadhu kuni amma an dhiifamaaf hin dhufe malee arsiin jennee harargeen jenne dogongaraas jinni jaakkaan jenne an dhiifama gaafachuu dhufe sii galee dhiifama aboo shabaan yeenjiru uumette haasaa yaalibsa maal gaafatta waa ta'u gaafii nuti gaafannee nun deebine amma dhiisee haramta biraa deemte duuba tabiraatan barbaada dabbala ta'uusa dhageeffadhu jaalibsaa ayyee ani arafaate obsimee irraan fitadhaadhe waan feetanitti illee na fudhattan ani akka nama takkaa dhiifama naa godhaa okay arsiin ati gaafaan dirtee maarree noo isitu jirtu ti dhageeffadhu arsiin hoolaan taane namnati kalee arga amma gabbaatee dhiifama jettu kayii dalagadhu gabbee hojjadhu siin jennaan hojii diddee gabbaatee asirratti laayifirratti dhiifama jettu jirtu dhugaa jirtu lafa kaayi. Jaalibsa Arafaat yoo nama aartii arrabsiisiin jeessi erge sanatu malee nama fatuu jalaa si baase hafatu gara si gadi gandummaa si barsiise. No saboonaa wanni kun waan akkanaatu miti bara. Bakkuma nagaraa. Sanii miti. Dhagee. Takka takkatti himta dhagaa hojii. Koy. Arafaat na dhageeffadhu laal. Arafaat ganama kana hojjaasoo inni minaati. Wajjaa soinetti addaan deemne lammata immoo bakka ammaati jirtu qubaan qabaan amma deemtee bakka sana dhufnaan maaltu gabbayyi laayifii raafaan bane siingi maal harkatteet lakki an waan takka Yoo is doorsisu jiraatan fiidiyoo kiyya ji'a qaimi. Yoo fiidiyoon jiraatan achi deemtee maaliif afaan bane yoo fiidiyoo kan si baafne siin jaatu fiidiyoo kan nabaasu deeman tanaaf hin dhiifama gaafadhe jii malee namaatu aarsi na jaari waa'ee si maal tokko ni si lolchiisedha bara namaa hawaasa dhiifama gaafachuu akkamiin namaa fattuu garaa nabaasi namaa aarsi arrabsi ati eenyu abbaa keetii gabbayya aarsi arrabsisin jee naa deebisii beekta tokko qofa. namni aarsi arrabse naan jedhe isaan hunda dhiifama gaafachuu dhufe ati ni rakkate jee dhufe nama boo'ee moo namaatu ni rakkate kootu jee dhufe si fuudhe naa deebisan garu ati nama dhufe moo namaa si dhufe. wayi amma dhageeffadhaa doluu miti miira keessaa ba'a namni si loltanii doorsifatanii jiru dhageeffadhu miira keessaa ba'a dabbaaliin baala dabbaaleen jiru mana kiyya mana dhawee mana kan sanis ne dhufe amma laayifii tani cufii beeyra noormuun siin jeeti cufii ma laayifii tani nigaa Okay, jaalib saa ifatti cuftee haa baatu Oromoo dhagaa kanamatti. Arafaat carraa tokko abda amma. Carraa takkitti ati qabduun si himaa. Bayaan harargee. dabbaan waan fedhe jedhani arasiin janne harargee dogoggoree jira dogoggoree jira No. dhiifama gaafachuu dhufe Gaafa dhiifama keetii waan takkaan dubbaddaa qoy. Ati waan fedhe dubbaddu. Laal Oromoo kanuma dhagaa. Yoo Arafaat namni gabbayyi aarsii arrabsisiin jee jiraate tokko lammaffaa. Fatuu ati jaalattu jalaa qaamni si baase yoo jiraate lam. Sadaffaa namni gandummaa si barsiise yoo jiraate sadi. Qoy taragaggaa. Qoy. Nam takkan sodaatini nu hundi biyya adda addaa jirra bayaani si bira jira. Asumarratti nu hunda gabbuusi abaluutu guyyaa akkanaa saatii akkanaa fi kanaatti fatuu jalaa bahi naan jee. Aarsii arrabsi naan jee. Gandummaan dhaadatu naan jee tokko lafa kan. alloowwani kan namni na ajaju ana orra jee akka nama Jettee jirta amma yoo